Duraan akkuma isinitti argisiise duraan ashaaraa kenninee jirra. Amma immoo bakkuma kana piroofaayilii keenya keessa seennee maal goona jechuudha. Eejentii goona jechuudha. Eejentii jechuun maal jechuudha? Nama pilaatfoormii kanarraa isin dursee jalqabee waa'ee pilaatfoormichaa beeku barsiisaa keessan jechuudha. Yookaan immoo nama aappii kanallee isiniif ergeedha. Kanaaf namni kun maal jechuudha? Waa'ee pilaatfoormichaa beekaa isin barsiisaa isin hojjechiisa waan ta'eef eejentii keessan asitti ni guutu jechuudha. Eejentii guutuun pilaatfoormii kanarratti dirqamadha. Sana booda immoo nama sana waliin ni hojjettu. Kanaaf maa eejensii kan jedhu kana ni tuqna. Kana nama xiyyaan isinitti argisiise. Erga isa tuqxaniin booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Kan isin guuttan amma weebsaayiticharraan isinitti argisiisa. Ani kan kiyyaan guutaa isin garuu namoonni kamillee lakkoofsa nani asirratti guutaa jiru kana hin guutina. Yoo weebsaayitii akkasii irratti lakkoofsi akkasii jiraateen alatti jechuudha. Ani kan kiyyaan guutaa waan ta'eef weebsaayiticharraan isinitti argisiisa. Kunoo namni weebsaayitichi isiniif ergee ID'nsaa bakka kanarra taa'a. Kunoo bakka kanarraa lakkoofsa poopolaayibii kan jedhu kana jechuudha. Bakka kanarra taa'a. Yookaan immoo kunoo gubbaa kanarrallee bakka kanarra ni jira. Bakka kanarrallee ni taa'a jechuudha. Barreeffama waliin jira bakka kanarraa. Kanaaf lakkoofsa kana isin ni guutu jechuudha. Lakkoofsa kana guutuudhaaf immoo tuqxanii koppii gootu yookaan immoo asumarraa ni barreessitu jechuudha. Deemtanii amma fakkeenyaaf kan asirra jiru deemee achitti barreessa. Isinis kan keessan deemtanii achirratti ni barreessitu jechuudha. Kunoo 44 kunoo kan kiyyammaa daanii naayoo jedhee dhufee jira. Isinillee haala kanaan kan nama sanaa fakkeenyaaf obsaati isin erge yoo ta'e kan obsaa, tolasaati isin erge yoo ta'e kan tolasaa ni guutu, kan maqaa isaanii waliin bakka kanarratti isiniif fida jechuudha. Sana booda maal jettuuni please enter agent ID kan jedhu kana isa kana ni tuqxu jechuudha. Dabalataan isa kana ni tuqxu jechuudha. Yeroo haala kanaan tuqxan confirm kan jedhu kana ni tuqxu. Bakka galmooftaniitu jechuudha. Namni kun maal dida kana booda kunoo aad jedhee sana booda haala kanaan sartifikeetii isinii kenna jechuudha. Congratulation jedhee haala kanaan sartifikeetii isinii godha. Maqaan keessan nama sana bira ni deema. Namna sana jalatti galmaa'uu keessan immoo isinillee ID kanaan nama sana barbaaddanii ani ejentii kee jalatti galmaa'eera. Hojii kana na hojjechiisi jettanii nama sana bira ni deemtu jechuudha. Tole erga haala kanaan gootaniin booda ammas immoo gara weebsaayitichaatti deemtanii ammas immoo isteeppii sattaanuu fi viidiyoo sattaanuu ni argattu jechuudha. Kanaaf amma gara weebsaayitichaatti ni deemna. Gara weebsaayitichaatti erga deebitaniin booda haala kanaan kunoo wanta nan achitti isinitti argisiise asirratti illee dhufee isinitti argisiisa. Amma immoo viidiyoo itti aanuu fi akkaataa kamiin kallattiidhaan ejentii taanuu kan ibsu yookaan immoo ejentii taanee hojjechuudhaaf ofii keenyaan ejentii hojjechuudhaaf jechuudha. Liinkii kana fayyadamne kan ibsu argachuudhaaf bakka kanarraa isa kana ni fayyadamtu. Amma gara viidiyootti deemna.